jaldeessa namni takkaa ijaanin harkin hunda gabbaasee nama garsiise sigale jaldeessa baadiyyaa qabanii dirqii dhija qabanii magaalaa naqan hunda kan jawween gartee as baasee hayyoota keessan ji'umaatu gatii kafaluuf jira nama lamaan kana meela lamee hisaaba wallahi billahi namni jaawara aangoof deema je sigale jaawarumaa hun beeku jaawar yeroo hunda gartee abjuun isaa aangoo miti nama jawween beeyneetu kana jaawu sigale osoo gartee mootummaa isaa taatu faa kaayyateeti duubaan bulchuu barbaadaa ifiraahaa godhaa ja'aniifaa dhugaadha namni sun amala jawweeni beeka jeetii yaatu wallahi jawweetu muummicha ministeeraa ta'uu fedha namni je irra kijibaan nama sanii hin jiru nama akka nama akkas je irra hin jiru sigale nam lama wahuma inni dhaabee isa gubu jira Taayyee Dandayaatii fi Jaawar Mahammad wahuma isaan gayyaasan Taayyees piipuma inni gadhaabee isa gubu jira jawweenis wahuma inni hayyoota jee OMN irra gayyaasee jaldeessa baadiyyaa qabanii dirqii dhija qabanii magaalaa naqan hunda kan jawween gartee as baasee hayyoota keessan ji'umaatu gatii kafaluuf jira nama lamaan kana meela lamee hisaaba Taayyees wahuma inni dhaabeetu isa gubu jira jawwees wahuma inni dhaabee isa gubu jira jechuudha kun fuula duralleef isaan lachuufu barumsa tahaa jechuudha namoota gartee sabboonummaan akkanumatti oromummaa laalaniituma gartee maraataa hunda as fidaniituma namaan gaafa wal keessa rakkoodha amma deebii ajaa'ibaa kenninaa jechuu sigale jawwirraa ganaa nuuftu jawween dubbachuun isan barbaachisu jechuu ganaa kubbaa nuu darbee jira nuufi faarsee bulaatu dhukkee wal godhaa isin maal gootan invite fi share gootanii jechuudha yoommoo invite fi share goone jawween arrabsamuun qabsoon oromoo xiqqaachuun kun isinitti tolee jira sigale isinii fi faarsee bulaan adda baafnee isin ilaallu nuti dafqaan bulaadha la waan saba keenyaa gaarii jenneen waan saba keenyaaf gaarii oromoon fayyada jenneen azaaba keessallee yoo ta'e seennee fuudhuu qabnaa jechuudha sigale waan saba keenya miidha jenne immoo azaaba keessallee yoo ta'e dhaynee dhaamsuu danda'uu qabnaa jechuudha waan Jaawar irratti bifa haarayaan piippiin shayxaantichi qopheessee gartee jaldeeyyii isa gadhiisee jaldeeyyiin dhalaa dhiiraan naman fakkaanne talaalan gartee namni nu bar namoota garii jira beeki nama ijoolleen sodaachisan biyya faranjii tanatti namoota fuuluma san yoo garte ijoolleen raftuu jira sigale namoota ijoolleen sodaachisuu fi gartee rabbiin uume hundaatu jawween gayyaasee hayyoota godhee jechuudha sigale so paartii silaa gizeedhaan oromoon firraa geggeessitu Taayyeenis abadan jee sigale jira lamaan kana wahuma isaan dhaabanii isaan gubu jira jechuudha sigale piippiin ajandaan isiidhaa duraan rizoortii paarkii karaa qaallittiin adaanijjaan arbisuun la karaa haxooytuu maayila tokko yoo isin xiqqoo waa diddibdee shayxaantichi kun dalagaan qabu mana ciisaa oola sigale jaartii bira ciisaa oola fannoo isaa san bira ciisaa oola dalagaan qabu bakka san hunda dhaqee eebbisee rizoortii kana hunda eebbisee rakkachuu ture jechuudha namni keenya farshoo dhugaa keenya jeeti gartee hoteela baay'isa kondoomichi jala gurguraa jechuudha bizinesa eegalee jechuudha ummanni bee magan jedhanii jalaa didanii jechuudha sigale ifaa billichi chaayinarraa ifaa billichi ta'u kana beekadha wallahi billahi qarbiin guyyaa malqiyaamaa naan gaafatu namni kontoraata fudhatee ifa muka ifaan irra dhaabbatu kana hunda chaayinaa galcha hunoo gaafadha warruma isaan fanno jedhanii amma diina galee Jaawariin jedhan kana isaanii jechuudha warri kontoraata kana fudhate wallahi abba fedhe gaafadha qaallittiin arbee adaanee jedhaniin sun kontoraata kan kenniteef ijoollee oromootiif miti even baala gizee jala horiitu tanallee hin kennine jechuudha kontoraata muuyinirra dhaabbatuu fi ifaa billijuu kana chaayinarraa kagalche jara
importii fi outportii keessa kadala gujara garuu gatotaalee jaawar diinaa wajji wal ta'ee siin jaa yaa obboleessoo keessan beeytan paartitan waan isaan isinii afaaniin isiniin jaanii fi wanni isaan lafa dalaga wallahi billahi la rabbi kana malee itti nan deebisin wallahi billahi ardii sabi jara diina siin jaan kanaatu kabajaa qaba dalagaa qaba maallaqa isaan bira qaba sigale dhageeytillee isaan bira qaba even bakka paaspoortii yoo waliin dhaabbachuu jiraatte isaan si biraa fuudhanii sarfi godhanii ta oromootu baadiyyarraa re'ee gurgurattee noolii meeqa makiinaa akka qaaloyte tanaan dhuftee kan bakka bultuun qabne barandaa hunda bultee yaa ilmaan kiyya jechaa oolte asi VIP'n sarfitan isaan garuu gaddeebi'eeti hiree oromoon harkatte tana jaawar nu harkaa baasuu deema maarree nu harkaa baasuu deema huuy jaanii gartee isin burjaajeessu jira yaa obboleeyyan kiyya dheengadda nuti nama nuu dhaamu mee dhageeffadha dheengadda amala sheeyxaanticha kanaa nama nuu himu jaawar akkanumatti xiinxalaan nuu himu kan rabbi garsiise malee nama dhugaadhaan isaa wajji dalagee isa beeku kanuu himu dhabaani shawwadamne nuti isin maalin shawwadamtan ama meeqa namicha kana jala duuneeti sigale waan inni tahe barree dhufnee isinii himu jir yaa saba koo hin shawwadamina ilma oromoo waan jaamu inni dhageeytiyuun fedhu namni inni oromorra tuffatu namni inni oromorra jibu sigale amma nami warra asii diaspora jiman gogogaan afaan gogoysee afaan gingilchaa kana inni akka isa faarsanuun fedhu sigale kanneen dhiisi jaldeeyyii yaatu sana dhiisi oromoon bebbereedduun suufnirraa tolu garte takka jaawar maammattunuu yoo isa faarsite oromoo maqaa jaamu kanaaf jibba tuffataa jechu nama hanga oromoo tuffatuun qabu an jala mureetumaan si ilma oromoo juun kana inni hanga if jibbu jiru silaa jarrummaan kun akkana naan juu baatee sinja amala sheeyxaanticha kanaanuu isinii himu jiru kana ibiddayyoo gubattan gartee barrabbiin ergamoota kana wanni erguuf akkanaan isin godhuu ta'aa itti himii qaqaceelchu ana jeemi nuti isinitti himne oromummaa isin isarraa eeydan tana inni bakka sanuun jiru jenne isinitti himne jechuudha so amma duulli maaliif jaawar maammadin rabbaayyate dhalaa hormaan jaldeeyyii gayyaasanii maaliif jaawar arrabsiisiisu jiran maaliif jaawar xiqqeessisiisu jiran sigale jaawar kanaatu nama addaati rabbiin kun beeki nama kana nama keessan nama uuma muyni kun hundi mukaa miti bar muka kana gartee muyni kun wal dhaba muyni rabbii kun gariin jallaa jira gariin diriiraa jira gariin lookoo kana kan manaan jaartuu jira lal nama keessaas namaa jira jechuudha nama rabbi arraba isaa kanarra waa kaayee jira jechuudha nama hawaasni yoo inni gabbahee jecha tokko jee jecha san hojii jijjiiruu jira jechuudha namni sun eenyu jaawari bilziqinnaan ni beekti bilziqinnaan ni beekti keessattuu sheeyxaantichi ni beekan jaldeeyyiin isa jala yaatu tun hinaaffaa jaawarii tun gartee wahuma keessa buusanii tun gartee qaallittiin ta'e jaawaruu jaalattee dhabde isinuun ni beektan kun gartee isokke amma walirra bobba'uun hin barbaachisu isaan akka nuti dalagaa isaan godhannu fedhan akka nuti waa'ee isaan irratti westi waa'ee faarsee bulorra godhannu fedhan nuti garuu bakka san bira kunnee jirra maaliif jaawar irra bobba'a hayyoonni dheengadda afaan dubbatu amma dheengadda saggaayee araarsa akka waan jaalatanii gaafa inni jaawar irratti mee jaawar maallaqa akka guure wanni inni namaan gargaare mee viidiyoo hanga inni jeesan keessaa kutanii akka faarsee bulaan itti oofuu ture yaadattan moo yaadatta itti aanaa haftee gaafa jawwee irratti haasa'u jawweefin deebii kenna jee gaafa galatoomaa tuurii jawween faan deemuu turan gaafa gartee viidiyoo inni haaseessan kutanii hanga isaan oofan yaadattu jara dheengadda akkasi gartee akkam beekamne sheeyxaanni kun walirra bobbaasuu tureetu aboo maalirra wali bobbaana taayyeeni gabbee dhodhoosee diinni keessan guddaa wal nyaachuu miti akka wal nyaattan gaafa wal nyaattan gartee kan isin fayyadu jirtan bineensa gartee ummata keenya qoqoru jiru kana jee jala muree himee jechuudha
sigale jawweenis gabbee oggiyaasoo hayyoonni kun afaan tokko dubbate amma eega xiqqoo booda qabadhaanaa jecha kiyya xiqqoo booda baatii takkaa fi baatii takkaan asitti dhufuu teessa waan guddaa as bahuu ta'a insha Allahu ta'ala hayyoota keenya harka walirra naqatee yaa'u khawaliin taa'ee miidiyaa irraa haasa'u khawaliin tattaa'u qofaa miti waliin pilaana godhu khawaliin qabsoo godhu khawaliin tarkaanfatu as baasu jira jechuu jawween waan dorrobu jira quba qabdi waan as bahuu deemu quba qabdi namni kun ammaan nama xiiqii ta'uu qubeeyti arra gizeedhaan gartee wallaalaa fi wallaaltuu if jala qabdee nama hubannoo fageessee laalleef jala qabdee sigale akka waan gartee namni kun aangoo deemu wallahi billahi namni jaawara aangoof deema jee sigale jaawarumaa hun beeku jaawar yeroo hunda gartee abjuun isaa aangoo miti nama jawween beeyneetu kana jaawu sigale osoo gartee mootummaa isaa taatu faa kaayyateeti duubaan bulchuu barbaadaa ifi raahaa godhaa ja'aniifaa dhugaadha namni sun amala jawweeni beeka jeetii yaatu wallahi jawweetu muummicha ministeeraa ta'uu fedha namni je irra kijibaan nama sanii hin jiru nama akkas je irra hin jiru sigale jawween waan itti gaafatamummaa jantananii hin fedhu sigale nama amala isaan beeyneetu waan akkasii haasa sigale saniifu waan as bahu jiraatu jira hayyoonni dheengaddaa hayyoota ibbira kutee hayyoota sabaa sablammii osoon ji'an guutin hayyoota sabaa sablammii dheengadda dildila iddutti sheeyxaantichi kun jaare kana dildila kana caccabsanii haataawanii sigale as baase ama tokkotti eeyse jira ama tokkotti already duru gartee roadmapping qophooytee wanni sabaa sablammii guutuun qophooytee as baatee mi ja'aniiti tanaatu isaan maraachuu jira abbulee arra diasporaan dheengadda afaan dubbatu afaan tokko dubbata mooraan oromoo ta dheengadda bakka 100 turte arra bakka 2 qofa deebitee jechuudha mooraa faarsee bulaatii fi mooraa gartee dafqaan bulaa sabafiitiif dubbatu qofa deebitee sigale dheengadda waboo fi jaawar walirra duulchisuu turan deeggartoota wabootii fi deeggartoota jaawarii wal arrabsuu turan dheengadda deeggartoota taayyeetii fi deeggartoota sheeyxaantichaa wal arrabsuu ture oromoon burjaajii keessaa baate qabsoon oromoo waboo fi jawwee fi gartee hayyoota oromoo harka zigjettee deebitee jechuudha amma laali OMN irra waan dabarsi dhaqaa laala Oromiyaa Today jee waan inni dabarsi OMN I don't know beekeeti beekuu dhabeetiin beekani meelaala hayyoonni magartee hayyoota sabaa sablammii ka Itoophiyaa ti wajji walgaan ummata isaanii keessaa dhageettiin qaban maarre Oromiyaa Today san nama ajajuus isiniifin hima nama waan san bulchuus isiniifin hima ammatti nun barbaachisu nama san tokkoon igale namuma gartee duriis qabsoo Oromoo diiguun beekame ammatti garuu waan san ifuma birattiin qaba namni beeytanii komentii jala barreessuu dandeessan abbaa Oromiyaa Today garuu anafaan kiyyaan ammaaf irraa hin gabaabadhaa jechuudha akka waan gartee hayyoonni kun ummata keessaa bahe akka waan gartee hayyoonni kun ummata biraa dhageettiin qabaannetti gartee OMN gabaase OMN maaluma tahee I don't know sigale saniifu maaliif dheengaddallee isinumaafin ka Amaaraa wajji walgahii taa'e ka Tigree wajji walgahii taa'e ka gartee Soomalee wajji walgahii taa'e ka sabaa sablammii biyya saniitii wajji walgahii taa'e jaawarmaan maqofaahii jeetiin isin gaafa